Maanni faarfataanaatiin taaddisoota eera jedhanii turaniiru. Jedhamee yeroo darbetti haasa'amaa ture. Mee dhimma kanarratti maal jettanii? Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaa fi jaallatamtootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyos kasiin jaallatu. Hordoftoota chaayinaalii dhangaa lubbuu hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti nagaa Waaqayyoo akkam jirtu akkami yeroo kana geessan. Ameen. Waaqayyoon gooftaan keenya yeroo kanaan kan nu ga'e maqaa Waaqayyoo kan galateeffamee fi kan ulfaatu nuuf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo guyyaa har'aa kana qophii keessummaa Abrahaam qabannee isinii dhiyaanneerra. Qophii keessummaa Abrahaamiif guyyaa har'aa kan nuuf ta'an kan nuuf dhiyaatan obboleessa keenya faarfataanaati yookiin Akililuu Awulaachoo jedhamu jechuudha. Qophii qopheeffannee kana keessatti sagalee Waaqayyoo akka barattanii fi barnoota guddaa akka irraa argattan abdii guddaa qabna. Qopheessee kan isinii dhiyeessu ana Barsiisaa Dajanee Gurmeessaati. Warreen chaayinaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya nuuf ta'a isiniin jechaati. Kallattiidhumaan gara qophii keenyatti waliin darba. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaalii dhangaa lubbuu YouTube irratti kan hordofaa jirtan eegaatii guyyaa har'aa keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Jalqaba irratti keessummaa keenya baga nagaan dhufte isin. Baga nagaan eegdi. Itti aansuudhaan egaa jalqaba irratti keessummoota keenya wajjin wal barii gaafiin keenya inni jalqabaa iddoo dhalootaa fi amma immoo eessa akka jirtu dhaggeeffattoota keenyaan nuuf ibsuudhaan sagantaa keenya jalqabna jechuudha. Galatooma yaa'u qulli koo namoota hedduudhaaf haaraa miti jedhee nan yaada. Sababiin isaas karaa sanbiituubii namoonni na hordofu jiru haa ta'uti namoonni nan beekne ani faarfataa naatiin jedhama. Faarfataa Akililuudhaanis namoonni na beektan jirtu. Bakki dhaloota koo godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabaratti magaalaa Kaachisiiti. Mana amantaa Dirree Nageenyaa Fayyisaa Addunyaa Kaachisitti jechaadha garan guddadhe. Amma immoo kanan jiru magaalaa Bishooftuuti. Magaalaa Bishooftuu barnootaaf hin deemu jechaadha. Kanan jirus achuma jechaadha magaalaa Bishooftuun jiraachaa jiru. Tole baay'ee gaariidha. Akkasumallee saanbiituubii irratti sagantaa garaagaraa akka gadhiistu nuuf ibsitee jirta. Iddoo dhaloota keessa nuuf ibsitee jirta guddaa galatoomi. Mee jalqaba gara sagantaa keenyatti osoo hin seeniin saanbiituubiin siif maalidha? Yaa'u saanbiituubiin Waaqayyoo akkuma wangeela irrattis dubbatu Waaqayyoo karaa tokkos karaa biraas ni barsiisa jira. Ni dubbata jira. Haa ta'uutii nuti immoo haala nuuf mijateen egaa chaalenjii hedduu keessa dabarreeti uummata keenya keessattuu namoota gara mana amantaallee deemanii barachuu hin dandeenye sagalee Waaqayyoo dhaga'uu osoo barbaadanii garuu haala hin taane keessa warroota jiraatan bakka karaa kanaan akka baratan eenyummaa amantii isaanii maalummaa amantii isaanii akka baranii faarfannaa amantaa keenyaa kan seeraa fi dambii mana amantaa keenyaa eeggate akka dhaga'aniif dirqama keenya bahaa jirra jechaadha. Kanaafis saanbiituubii kana dabarsaa jira Waaqayyo wajjin jechaadha. Yoo Waaqayyo jedhe yuutuubiin kunis guddachaa jira. Jalqabbii yoo haa ta'u malee xumurri isaa waan gaariidha yaada jechaadha. Tole dhaggeeffattootaaf kabajamtoota keenya egaa saanbiituubiin kan faarfataa Akililuu yookiin naatii Awulaachooti jechuudha. Keessummaan keenya guyyaa har'aa saanbiituubii irratti jechuudha. Yuutuubii irratti chaayinaalii isaa saanbiituub jettanii yoo galtan argachuu dandeessu jechuudha. Asumaatiin jechuudha sabiskiraayib gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jechaati egaa guyyaa har'aa kana yaadota muraasa kan nuti waliitiin ilaallu jechuudha. Mee haala kamiitiin gara tajaajilaatti kan isin dhuftan? Gaaffii bareedaadha. Yaa'u tajaajilatti kan nuti dhufne jalqabumayyuu guddinni keenya mana amantaati jechaadha. Tokkoffaan ati gara tajaajilaatti seenuuf jechaadha maatiin kee murteessaadha. Maatiin kee amantaa suniif haala kamiin jira? Amantaa kana keessatti akkamitti hordofaa kan jiru? Amma fakkeenyaaf maatiin tokko amantaa ortodoksii sirriitti qabatu. Amantaa ortodoksii kana hin jaalatu. Garuu ijoollee isaanii mana amantaatti erguu hin jaalatanii. Ofii isaanis immoo ni deemu garuu ijoolleen isaanii akka deeman kan hin barbaanne jiru. Kana malee
ijoolleen isaanii immoo gara mana amantaa deemuu miti yookaan immoo achi dhaqanii akka baratanillee miti. Bakka barnoota addunyaa kana faana walitti fidanii ijoolleen kun jalaa badu. Ijoolleen kun gara hin taanetti deemu jedhanii kan yaadanillee jiru. Haa ta'uti ani maatii koo keessatti maatiin koo amantaa isaaniitti ciccimoodha. Keessattuu haati koo baay'ee cimtuudha jechaadha. Dhugaa dubbachuuf ol kaasuun ta'e malee kadhannaan ishee hunduma keenyaan as geera jedhee yaadaan baay'ee cimtuudha. Nama dinqisiifadhu keessaa tokkodha jechaadha. Haadha koo waan taateef osoo hin taane baay'ee cimtuudha amantii isheetti. Haa ta'uti obboleonni koos mana amantaa keessatti waan guddataniif isaan nan laala ture. Ijoollummaa qofaa ta'een iyyuu isaan duukaa nan deema mana amantaa barreessuus hin beeku yoo haala isaan barnoonni isaaniif kennamu natti ulfaatu yeroo sunitti faarfannaan faarfatamu wantoonni hunduu waan natti toluuf ani isaan nan laala. Ayyaana waggaa irrattis ni ilaalla anis akkasan ta'an kan jedhu keessa keetti ni dhufa. Maatii kee wajjin immoo yeroo sun irra caalatti maazarii kooti jechaadha. Haadha kootu dhaqi baradhu dheenee erge. Ani deemuuf iyyuu bakka keessattuu nan yaaddadha bara 2000. Bara 2000 keessa xinnoo taanee jechaadha. Barattoota daa'immanii kan nuti seenne bara 2000 jechaadha. Nan yaaddadha haati koo caqacaqxeeti kan na geessite jechaadha. Yeroo sunitti ijoollee naannoo keenya wajjin naannoo ijoollee 7-8 taanee barnoota kana jammarre mana amantaa deemne. Kan si ajaa'ibu keessa ijoollee sun keessa ana qofaadha mana amantaa sunitti kana. Maaliif hundi isaanii amantaa isaanii jijjiiraniiru. Inni jijjiirres immoo mana amantaa kan hin jijjiirre mucaasa tokko qofaadha. Kan jijjiiraniiru. Garuu naannoo tokko waliin jiraanna mana amantaatti ana feena qofaadha. San keessaa egaa maatiin koos deeggarsa maatii koo irraatiinis kan ka'e mana amantaatti guddadhe. Ergasiitis manuma amantaa keessa jira. Haa ta'uti gara tajaajilaatti haala kanaan jecha kan seenne barattoota Dilbataatii ka'umsi nama hundaa barattoota Dilbataati. Barattoota Dilbataatiin jechaadha. Tajaajilli keenya akkasitti kan guddate as ga'e. Tole baay'ee gaariidha. Mee namoonni mana amantaatti na wajjin yeroo sana wajjin eegallee amma iddoo isaanii kan jijjiiran amantaa isaanii kan jijjiiran illee baay'een isaanii jiru jetteetta. Mee maalirraa kan ka'e namoonni kun amantaa isaanii akka jijjiiran yookiin immoo amantii isaanii kan isaan jijjiiruu danda'an? Egaa jalqabumayyuu Waaqayyo waan hundayyuu dubbateera nuti hin beeknu malee dubbateera. Kan waamaman hedduudha kan filataman garuu muraasaa jedha. Kana malees immoo isaan jalqabumayyuu wangeela irratti isaan jalqabumayyuu as hin turre jedha. Maaliif egaa jarri kun amma mana amantaa keenya keessaa namoota hedduutu yaa'aa jira. Fakkeenyaaf kan nuti yaadne tajaajiltoota guguddoo jalqabumayyuu isaan as hin turre jechaadha. Foon isaanii jira malee. Kana malee amantaa keenya keessatti inni guddaan bakka guddaan amma rakkina guddaa kan ta'e maali? Nama laaluudha jechaadha. Fira laaluudha, maatii laaluudha, hiriyaa laaluudha. Bakka wantoota garaagaraa laaluudha jechaadha. Dhugaa dubbachuuf keessattuu bara kana dhiirri dubartiidhaaf dubarraaf jedhee amantii isaa irratti jiru. Shamarranis immoo dhiiraaf jettee yeroo kirriishiitti kuttudha jechaadha. Waan biyya lafaatti hafu. Phaawulos maal jedhe? Yoo dandeessanii jedhe. Yoo dandeessan akka kootti jiraadha. Garuu siniin taani taanaan dhiirri tokko dubara tokkoof dubarri tokko dhiira tokkoof jedhe. Haa ta'uti garuu yoo dandeessan akka kootti jiraadha jedheera Phaawulos. Sababiin isaa Waaqayyotti kan nuti dhiyaannu kadhannaaf soomaan addunyaa kana daganneeti jechaadha. Nuti immoo jireenya addunyaa irratti dagannee yookaan immoo dhiisni deemuu kanaaf amma fakkeenyaaf jaalalli bara kanaa baay'ee ulfaataadha. Har'a malee bor jiraachuu keenya hin beeku. Kana malee immoo nama amantaa kana isaaf jijjiirre kana immoo akka wajjin jiraannu illee hin beeku. Ilaala. Amantaa keenyaan jabaannee qorumsa keessa dabarree gonfoo Kiristoos jedhu sun argachuu qabna malee nama ilaallee yookaan si jaaladhee si falaxamee si qurxamee isa jedhuuf amantaa keenya jijjiiruu hin qabnu jechaadha. Maaliif kirriin nuti uffanne kun akka salphaatti miti jechaadha kan namni beeku kirriin kun akka salphaatti hin dhufne dhiiga Kiristoosiin dhufe waan ta'eef jechaadha. Dhiiga Kiristoos immoo haala hin taaneen balleessuu hin qabnu. Kanaaf amantaa isaanis amma hiriyoonni gosuun maalitti jijjiira yoo jennu nama laaluudhaan jechaadha. Hiriyoota laaluudhaani. Keessattuu mulu wangeeliin fuulduruma keenya jira jechaadha. Naannoo keenya jira mulu wangeeliin chaarchii warra beentee jechaadha.
Kanaaf achi keessatti warroonni sun immoo ijoolleen baadiyyaadhaan dhufan jiranii baadiyyaadhaa gara magaalaa dhufanii kan baratanii nu faanas kan oolan jechaadha. Waan baay'eetu jira jechaadha. Nu kana keessa chaalenjii hedduu darbeera. Ijoolleen kun nama laalaniif jechaadha kan ta'an gorsa namaatiin jechaadha. San booda maal jedha kanarratti waan baay'ee kaasan. Nama baay'ee natti erguu na gorsu garuu nan dandeenye. Booda waan godhan dhabnaan naatiin amantaa koo nan jijjiira jedheera. Garuu haadha kun sodaadhe jedhanii naannoo keessatti odeessaa turani kan si ajaa'ibu jechaadha. Irra caalakaa gorsa namaatiin anis amma naaf danda'amu itti dubbachuu yaaleera garuu yaa'u erga tokko amantaa keessaa bahanii gara addaraashaa sanii seenanii waan baay'eetu achi keessatti nama mudatu. Kanaafiyyuu ta'uu hin dandeenye jechuudha. Baay'ee gaariidha. Dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota keenya egaa qophii kanarraa waan guddaa akka hubattan akka barattan abdii qabna. Sagantaan keenya itti fufee jira jechuudha. Tole faarfataa naatiin jechuudha. Amma faarfataadha. Gara faarfannaatti dhufuudhaaf maaltu si kakaase? Egaa gara faarfannaatti dhufuuf dhugaa dubbachuu fi guyyaa tokkollee faarfannaa nan baasadhe si yaadeen beeku. Haalli ittiin gara faarfannaatti seenee naannaa ajaa'iba. San duraanii walaloo nan barreessaa. Kana malee barattoota dilbataa keessa barattoota daa'immanii keessa illee taa'ee walaloo nan barreessaa seenessa adda addaa. Kana malee iskiriiptii diraamaa tiyaatiraa adda addaa nan barreessa ture jechaadha. Ogummaa akkanaa kana jalqabu waaqayyo naaf kenneera anan jaaladhudhas jechaadha. Wantoota garaagaraa nan laala isan laalu sun immoo hojiitti jijjiiruun nan yaala jechaadha yeroo hunda. Kanaaf kutaa og-barruutiin illee hojjedhee rakkina xababu kifiliidhaan mana amantaa keessatti jechaadha. Sanirraa ka'ee hiriyoota koo warroota amma nafaana faarfataa jiran isaaniif nan barreessan ture jechaadha faarfannaa. Keessattuu afaan Amaariffaatiin hin jalqabe barreessuu jechaadha faarfannaa. Afaan Amaariffaatiin nan barreessaa fi garuu isaan akka baasaniif malee ani nan baasadhee yaadeen beeku jechaadha. Haa ta'uti guyyaa tokko teenyee faarfataa Miikii jedhama Eebbisaa Tashooma. Isa wajjin inni mucaan kun reefudha kan inni baase sammuu baruma kana keessa ji'a darbe keessa kan inni gadhiise faarfannaa kana. Isa waliin kan nuti mari'annee isa waliin mari'annee isaaf milkaa'uu didee yaa waaqayyo guyyaa jedhitaa anaaf milkaa'e jechaadha. Yeroo suni san booda gara tajaajilaatti seenee jechaadha. Gara faarfannaatti seenee waaqayyoon tajaajilu waaqayyoon faarfachuun immoo namatti mi'aa namatti tola waan ta'eef haala kanaan jechaadha. Haa ta'uti gara faarfannaa kanatti seenuuf yaa'u gargaarsuma waaqayyooti fedhiima waaqayyooti ta'eeti malee ani barbaadee miti ture jechaadha. Hin karoorsine yoon barbaade hin karoorsine hin yaadnes waaqayyo kabaja kanaanis nagaa jedhee guyyaa tokko hin yaadne garuu waaqayyoof homtuu hin dadhabamu waan ta'eef gara faaruu kanatti seeneera jechaadha. Tole baay'ee namatti tola. Egaa tajaajilli mana waaqayyoo keessaa dhugumatti namatti mi'aahaa dhangaa caaludha jechuudha. Mana waaqayyoo keessa tajaajiluunis immoo filatamuudha. Waaqayyoon immoo Daawit fa'aa iddoo isaan inni oolaa tiksu waamee Phexros fa'aa akkasumallee Yohaannis fa'aa lafa isaan qurxummii kiyyeessanii waamee akka isaan wangeelaa hojjechuu danda'an taasiseera. Isinis immoo egaa waaqayyoon akka mana isaa keessa tajaajiltu akka faarfannaadhaan isa tajaajiltuu fi gara mana isaatti si waameera. Atis immoo kennaa kanaan kan itti tajaajilaa jirtu jechuudha. Haa ta'uti yeroo faarfannaa baasuudhaaf qophooftee jirtutti yookiin yaaddee jirtutti namoonni si jajjabeessan jiru. Sirriidha. Namoonni hedduun na jajjabeessaniiru kadhannaa isaaniitiinis qarshii isaaniitiinis kan na bukkee dhaabbatan jiru. Hunda isaanii maqaa dhabutti hin baay'atas. Haa ta'uti hundumti isaanii bakka jiranitti waaqayyo kabajaaf ulfina isaaniif haa kennu. Waaqayyo kaa isaan haa eegu isaan haa tiksu dhuma isaanii haa bareechu. Hunda kan caalu isa kanadha. Hundumti keenya iyyuu har'a fiiguun keenya gatii hin qabu yoo dhumni keenya bareedee malee jechaadha. Kanaaf hundumti isaaniiyyuu warroonni kadhannaadhaanis yaadaanis qarshii isaaniitiinis waan hundaanuu na deeggaran kabaja haa argatanii dhumni isaanis haa bareeduun jira. Kana malee harmee koo waaqayyo umurii ishiidhaaf haa kennuun jira. Tole keessumattuu egaa maatiin iddoo guddaa qaba. Hojii tajaajilaa keessatti namaatummoo harmeen kee akkaatii amantaatti jabaattuu fi akkaatii sadarkaa kana geessuu fi si gargaarteetti. Egaa harmeen Museen
mana Faroon keessatti yeroo inni dhalatullee deebistee sisteema yookiin tooftaadhaan deebistee yeroo Fara'oon daa'imman akka isaan dhiironni yeroo dhalatan akka hin guddanne godhee jirutti illee saanduqa keessa gootee bishaan irratti eegattee achii deebistee obboleettii isaallee hordoftee obboleettii isaa immoo nama sii guddisuu sii fidee jettee armeen ishee immoo deebitee akka Musee guddistee egaa arginee jirra. Sababii isaayyuu amantaa keessatti egaa haadholiin iddoo guddaa qabu. Egaa dhugumatti armeen kee baay'ee si jajjabeessaa akka turan kan itti nutti himaa jirtu. Waaqayyoon umurii isaanii nuuf haa dheeressu jenna. Faarfannaa iddoo akka qabdu dhageenyeerra. Mii faarfannaa meeqa qabda? Faarfannaa qabdu keessaas mii tokko daqiiqaa tokkoof nu jetta. Egaa faarfannaan ani ammatti hojjedhee jiru ganaa hedduun kan hojjetaman jiru yoo fedha Waaqayyoo ta'e jechaadha. Dhiyeenya kana kan bahan jiru kan bahaniit immoo qilleensarra oolanis jiru naannoo faarfannaa walitti naannoo faarfannaa 14tu jira jechaadha ammatti. Afaan Oromoodhaanis afaan Amaariffaatiin jechaadha lama isaatiin nan hojjedha. Egaa faarfannaa keessaa faarfannaa tokko kan jalqabaati faarfannaa jalqabaati namoonni hedduun jaalatanii faarfannicha yaa sagalee Waaqayyoo hunduma biratti jaalatamaadha. Haa ta'uutii sirriittis dhaggeeffatameera. Ani irra caalatti kan gara faaruu kanaatti otoo hin seeniin irra caalaan kaayyoon koo ganan xiyyeeffadhu amma ayyaanota garaagaraa irratti amma ayyaana cuuphaa, ayyaana masqalaa fi ayyaana gurguddaa irratti faarfannaan afaan Oromoo alatti illee kan faarfataman hin jiran hedduminaan jecha faarfannaa sabsabboo kan jedhaman amma fakkeenyaaf jalaa qabdootaan kan faarfatamu irra caala afaan Amaariffaatiin kan jiran hedduu isaaniitu jira. Ani immoo walaloo mataa koo fudheen illee afaan Oromootti muraasa hiikeera jechaadha. Baay'ees yoo ta'u baate haala kanaan jechaadha kanan faarfadhe. Haa ta'uutii faarfannaa koo keessaa kanan gammadikaa yaa Maariyaam gammadikaa kan jedhudha. Faarfannaa jalqabaati. Gammadikaa yaa Maariyaam gammadikaa garaa kee dhufee gammadikaa Gabriel ergamee gammadikaa gammadii jedhee gammadikaa si galateeffatee gammadikaa jedhee ayyaana qabeetti gammadikaa nuroo qulqulleetti gammadikaa si jaalannaa Maariyaami si jaalannaa sanyii nuuf haftee si jaalannaa fayyinaaf taatee si jaalannaa osoo ati hin jirre si jaalannaa gubaanne turre si jaalannaa kanaaf si jaalannaa lapheen si waammannaa si jaalannaa. Tole Waaqayyo sagalee jireenyaa sinaa dhageessu. Anillee sin jalaa qabu yaaleera sagalee kiyyallee sagalee faarfannaadhaaf yoo ta'u baate dhiifama jecha. Tole mee asirratti itti dabaluudhaan warreen gara faarfannaatti dhufuu barbaadaniin mee maal jettu ergaa keessan maal dabarsitu keessumattuu obboloonni keenya biyya alaa jiran hundi isaanii faarfachuu barbaadu fedhii faarfannaa baasuu laphee isaaniirraatii qabu kabaja kana gahuudhaaf namoonni baay'een ni hawwu mee isaanii mee maal jettu mee ergaa maal dabarsitu isaanii? Sirriidha keessattuu warroonni obboloonni keenya biyya alaa jiranii karaalee sooshaal miidiyaatiin kan nu dubbisan hedduu isaaniitu jira jechaadha. Haa ta'uutii faarfannaa kana nani barreesseef illee ni jiru. Irra caala jechaadha. Amma gara faarfannaatti otoo hin seeniin dura wantoota hedduutu kan nama barbaachisu jira jechaadha. Amma faarfattoonni keenya tokkos rakkoo kan qaban jiru. Amma ani amma faarfannaa baasuu yoon barbaadu qofa miti jechaadha amma nu barbaachisu. Ani faarfannaa baasuun barbaade yoo ta'e jalqaba wantoonni irraa eegaman jiru. Faarfannaan fuuldura baanaa bifa yeedalootiin kan uummata barsiistu waan hedduus irraa eegama jechaadha. Namni sagalee ilaala.
Garuu Waaqayyo laphee ilaala amma Waaqayyo sagalee akkanaatiin na faarsite hin ta'u hin jedhu. Namni garuu wantoota hedduu sirratti kaasuu danda'a. Kana malee immoo wantoota faarsitu sunillee beekuu qabda. Hin faarfatu seenaa faarfannaa suni kan hin beekne jiru. Kana malee immoo otoo shaakallee hin ta'in zeemaadhumallee yeedaloodhuma isa dura jiru faarfannaadhuma yeedaloo dura jiru seeraan sirreessanii faarfachuu warra hin dandeenyetti illee faarfannaa kennanii akka baasan kan taasisu ni jiru. Ani na mudateera wanta akkanaa jecha tajaajilaaf gara gara shawaa bahaa kanarrattidha tajaajilaaf deeme achirratti faarfannaa obboleettiin keenya tokko faarfannaa baasteetti. Faarfannaa baasteetti haa ta'uti faarfannaa isheen waltajjii irratti isheenis faarfattudha waan ta'eef mee faaruu naa kennamuuf jennaan haa faarfattu jenne. Faarfannaa gaabbiiti kan faarfattu mitikkee kan isheen faarfatte jechaadha. Faarfattu mitikkee faarfattuu bu'uura faarfannaa afaan Oromoo keessatti kan taate obboleettii keenya jechaadha. Lakkaawwamee dhumuu baay'inni cubbuu koo kan jedhu ture obboleettiin keenya kun kan kaaste. Haa ta'u faarfannaan kun kan gaabbiiti ishiin immoo akka faarfannaa gaabbii hin taanetti chochocho'aa faarfatte. Kana malee yeedaloon sun guutummaan guututti kan waliin fakkaanne. Haa ta'uti gara faarfannaa ishiitti yeroo deebitu immoo akkamitti akka isheen anshee kana baaste akkamitti akka kaasetti kana maxxansite illee gaaffii sitti taasii gale. Kanaafiyyuu jalqabaa barattoota dilbataa ta'uun otoo barattoota dilbataa keessatti sirriitti baratanii kan ta'an ta'e baay'ee gaarii. Kana malee immoo barattoota dilbataas hin baranne biyya keessa yeroo turan daandii mana amantaa iyyuu hin beekani garuu biyya alaatti karaa yuutuubii karaa waldaa karaa garaagaraa waa'ee amantii isaanii baranii faarfannaa baasuu hawwuudhaaf bichaa waan ta'u miti jechaadha. Hin danda'ama garuu Waaqayyoof wanti danda'an dadhabamuu hin jiru. Garuu biyyatti galanii baratanii kabaroo seeraan baranii amma kabaroo malee riitimii hin ta'u. Riitimiin eegne taanaan immoo faarfannaa faarfachuu hin dandeessu. Wantoota garaagaraatu jira jechaadha. Namoonni hedduun nu shaakalchiisi kan naan jedhan jiru. Mee faarfannaa faarfadhaan natti ergaan jedhan. Yoo san sagalee isaanii nan laala faarfannichi sun riitimiin eegumoo eegan kan jedhu adda baaseen itti himaa. Kun akkanadha jedheen jechaadha. Kanaaf asumaan anan dabarsuu barbaadu namoonni cal jedhanii faarfannaa ijoolleetti kennanii faarfannaa balleessiisan sagalee waaqa balleessiisan yoo dhiisan natti tolaanan akka kootti jechaadha. Haa ta'uuti shaakalchiisuunis faarfannaa kennuufiinis gaarii ta'ee garuu haala qabeessaan taasisnee waliin jechaadha. Anumarraa kaase. Kanaafiyyuu gara faarutti otoo seeniin dura wantoota hedduu barbaachisaa jireenyi keenya inni kaleessaa maalidha jennee ilaaluu qabna. Faarfannaan baasa jedhanii hin dubbatu. Amma karaa feesbuukis haa ta'u kan isaan odeessan kan isaan dubbatan an isaan gadhiisan illee waan biraa ta'uu danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf haalli uffannaa isaanii surreedhaan qalama adda addaa dibatanii meekaappii fayyadamanii ani faarfataadha ani faarfattudha jechuun sirrii miti jechaadha. Kanaaf gara faarfannaatti osoo dhufiin irra inni guddaan immoo qarshii qabaatanii faarfataa ta'u miti. Qarshiin homaan godhu jechaadha. Waannaan inni guddaan ogummaa muuxannoo Waaqayyoo sii kenne sun malee qarshii qabaatteef waan hunda taasisuu hin dandeessu. Qarshii mootummaa Waaqayyoo nama dhaalchisa ture jechaadha osoo akkas ta'e. Kanaafuu faarfattoonni keenya gara faaruu baasuu barbaadan gara faarfannaatti dhufuu barbaadan waan umura akkuma amma jedhee kanaa jechaadha. Xiqqoo ishii muuxannoo qabaachuu qabu, taasisuu qabu, shaakaluu qabu, yeedaloo isa dura hojjetame faarfannaa isa hojjetame dura hojjetame sirriitti faarfachuu qabu. Isa seeraan hin faarfanne taanaan faaruu haaraa kana baasuu hin danda'an jechaadha. Keessattuu immoo amma kan baay'achaa jiru maal seeti? Siinis mudateera ta'a hin beeku garuu biyya alaa ta'anii faarfannaa baasuun eegaleera. Sagalee erganii istuudiyoon asitti gala. Guyyaa tokko akka carraa istuudiyoo tokko hin jira ture jechaadha. Maqaa istuudiyichaa illee yoon dubbachuu baadhee istuudiyoon kun sirriitti warroota akkanaa kana warroota seeraan hin faarfanne kana istuudiyicha sirriitti hojjechaa jiru amma jechaadha. Kan si ajaa'ibu faarfattoonni achi geessanis jiru. Faarfattoonni tokko hunda isaanii ani bira gaheen jira jechaadha akka kootti haaluma isaan adda baafadhadheeni malee. Kanaaf istuudiyoo kanan ta'a faaruu kana riikardii godhanii biyya alaatii gara Itoophiyaatti ergan. Yoo kana abbaan istuudiyoo inni jedha kiraara faana walitti galuu ulullee faana walitti galuu dida ilaali sagaleen kun. Amma sagalee achi ergan isaan faarfataadha jedhu. Kana malee immoo achi ta'anii ergan jarri kun faarfata amantaan isaanii illee maal akka ta'e hin beekamu ilaali.
haala kamiin amantaa kana keessa akka jiran doogmaa fi qannoo nama tuffiitii yookaan darbii darbuu mana amantaa kanaallee adda baasan hin beekan ta'a. Waan isaan irraa eegamu adda baasan hin beekan ta'a. Garuu achi ta'anii sagalee ergu. Argite. Kanaafiyyuu irra caala jechaadha warra akkas godhan. Faaruun keessan sin jalaa badaa. Asumaan biyya alaa taa'een baasii jettee obboleettiin tokko natti himte haala kanaan ittiin deebi'anii haalli kun akkanadha jennaan bakka hin beekama miti namni yeroo namatti jijjiiramu haalli ishiin natti jijjiiramte illee ni jira jechaadha. Waan akkanaan yeroo baay'ee hin ta'u jedheen akkanan dubbadhu. Maaliif anayyuu waan ta'in ani koo achi taa'een sirreeffachuu hin danda'u. Anna jalaa badisu maaliif na jalaa bada? Seera dambii isaa eegee haala gaariidhaan deemuu qaba jechaadha. Faarfannaan keenyas bareeduu qaba. Kanaaf biyya alaa ta'anii inni baasan kunis jira. Achi teessanii yeroo baastanii haalli shaakallii keessan ta'uu dhiisuu danda'a. Riitimiin eegamuu dhiisuu danda'a. Kanaaf haala ta'anii qarshii isaanii warri istuudiyoo amma jiran kun jechaadha faarfannaa akka barbaadanitti kan hojjetanidha. Faarfannaa bakka isaan akka durii osoo hin taane qarshii yeroo itti barbaadan. Bakka namni amma sii ta'es ta'uu baate keessattuu faaruu afaan Oromoo irratti istuudiyoon jiran amma afaan Oromoo kan beekan hin jiran muraasa. Ani bakka istuudiyoon amma ammaatti dhaqee afaan Oromoo kan beekan hin jiran. Akka ati itti himatte isaan faarfattoonni keenya sirriitti afaan Amaariffaa parfeektiin dubbanne bakka dhiphatanii jechaadha. Dhiphina isaaniirraan kan ka'e faaruu isaanii jalaa badee kan deeman illee jiru. Yoo asitti naa sirreessi jetteen kan siifatan jiru jechaadha. Haala isaanitti tole malee haala faaruun kee haa ba'u jettuun illee kan siif ba'u hin jiru jechaadha. Asumarraan ani faaruu yeroon darbe guyyaa dhalootaatti kanan hojjedhe amma har'aatti kan garaana nyaatu jechaadha. Na jalaa balleessanii jechaadha. Faaruunsaa guyyaan dhalootaa gee guyyaa dhalootaa suniif bahuu qabadhee haala jedheen na didee na jalaa balleessi jechaadha. Kanatu jira waan ta'eef kanarraa of qusachuu qabna. Biyya alaa teessanii baasuun dura wantoota taasifamuu qaban hedduutu jira. Jalqaba amantaa keenyatti dabalamuu qabu. Hayyoonni mana amantaa faaruu kana ilaaluu qabu. Faarfannaan kun erga ilaalamee darbee immoo egaa gara biyyaatti yeroo dhufan faarfataa eessaa jedhamu? Faarfataa maalii jedhamu? Hin beeknu kaanuti. Isaan biyya keessa ta'anii miti kan baasan faaruu kana. Ani faarfataadha zarraaf ani faarfataadha waltajjii naa kennaa yoo jedhee himtuu san dhaga'u. Sababbiin isaas manni amantaa keenya seera mataa ishee waan qabduuf jechaadha. Kanaaf nan dheeressinatti fakkaate haala hedduutu jira jechaadha. Baay'ee gaariidha. Dhugumatti ergaa guutuu kan dabarsuu danda'udha. Barumsa hedduu kan dabarsu. Mi'a asirratti jechuudha gaaffii gabaabaa tokko. Namni tokko fakkeenyaaf biyya alaa taa'ee faaruu baasu. Keessumattuu shamarran keenya obboloonni keenya ala jiran biyya alaa ta'anii audoo riikaardi godhanii gara keessatti erganii namoonni isaan gargaaranii qarshii irraa fuudhanii gara istiidiyootti geessanii faaruu san ta'es ta'uu baates fuudhanii erguu fi kanaan booddee onlaayinii irra oolaa yuutuub irra oolaa faarfattuu abaluu jedhama. Hin faarfatama. Amma mee ala ta'anii faarfannaa baasuun faarfattuu jedhamuun faarfataa jedhamuun akkasumallee yeroo ammaa kana yoo ilaalle akkuma silaa amma dubbachaa turte istiidiyoowwan tokko tokko gara yeedaloo mana amantaa keenya irraa dhiisuudhaan gara biraatti yeroo itti jijjiiramaa jiru. Keessumattuu zeemaa isaa yoo ilaalle dabalatammoo akkasuma sagaleen kiraaraa sagaleen ulullee gara yeedaloo mana amantaa keenyaa dhiisee gara biraatti yeroo itti deemu jira. Mee akkaataa kanaan faaruu hojjechuun isaanii faarfataaf faarfattuu jedhamuun isaaniif bu'aa maal qaba jettee yaaddaati? Akka koottanii bu'aa hin qabu. Amma ani faarfataa jedhamuun koo kunis bu'aa hin qabu. Maaliif ittiin jiraachuun qabu? Dhumni koo bareeduu qabu. Dhugumaan akkam biyya lafaa kanatti faarfadde Waaqayyoon samii irrattis illee faarfachuun qaba. Galateeffachuun qaba jechaadha. Yoo akkas ta'e faarfataan kun. Amma asirratti isaanii bakka faarfattuu jedhamuu fi hawwiin isaanii. Egaa waldaa irratti jira. Waldaa irratti ni eebbisamaa fi ijoollee waldaa keessa irratti waliin baratan keessattuu irra caala waldaa WhatsApp sirriitti jira natti fakkaata. Achirratti faarfattuu abaluu jedhamtee waamamti. Faarfataa abaluu jedhamee waamama. Isaanirra kan bakka amma isaanuu akkasitti waamuun isaanii naan baay'ee natti ulfaata. Maaliif akkuma jalqaba jedhee eessaa jarri kun eessaa dhufan akkamitti faarfannaa iyyuu baasuu danda'a? Achi ta'anii eenyutu bakka abalu faarfataadha. Isheen faarfattuudha jedhee eenyutu kenneef aangoo kan jalqabu jechaadha. Aangoo isaaniitiinidha. Amma fakkeenyaaf akkuma jalqaba jedheeni
barattoota daa'immaniin baradhee mana amantaan seenii barattoota dilbataan baradhee waldoota garaagaraatti keessa jiranitti tajaajillee misooma mana amantaa keenya keessatti barannee gaafa immoo egaa biddeenidha barnoota addunyaas fudhannee gara biraa deemnu immoo manni amantaa maaliin nu ergiti? Waraqaa ragaa nu barreessitee barataan abaloo baluu kun mana amantaa akkanaatti barateera bakka deemutti haa tajaajilu deeggarsii barbaachisaa ta'e haa godhamuuf jettee mana amantaa chaappaa ishiitti rukuttee nu ergiti. Maaliif nuti mana amantaa keessa jirra achitti waan mana amantaa sunitti baranneef miti bakka deemnutti immoo akka tajaajilu manni amantaa kan dhugaa nu baate jecha. Ijoollee kanaafuu achitti manni amantaa sun manni amantaa achi dhugaa baheefira. Kana malee biyya keessatti tajaajilaniiru inni jedhamu jira jecha. Amma maa baasanii maa faarfatanii miti seera qabdi manni amantaa keenya jecha. Seerri mana amantaa keenya eegamuu qabdiidha malee abbaan barbaade jechaadha. Qooqa ni barbaade faarfachuu danda'a. Qooqa barbaadee faarfachuu dandeessa. Akka barbaadetti waaqayyo kee galateeffachuu dandeessa. Garuu kan waaqayyo jaalatus yoo seera eegne. Amma achi taa'ee faaruu barreessiifan. Amma fakkeenyaaf faaruu tokko barreessiin tarii waaqummaa waaqayyoo kan salphisu nutti garuu kan sirriitti guddisu fakkaata kan salphisu icciitii qaba. Uummanni koo kitaaba wallaaluudhaan dubbisu wallaaluudhaan kufee kan jedhu ni jira. Beekumsa wallaaluudhaan kufee ni jira. Kana malee immoo akka fedha mataa isaaniitti kitaaba qulqulluu ni jallisu kan jedhu jira. Kana kanallee eeguu qabu jechaadha. Akkuma icciitiin dubbisuun ni kuffisaa. Icciitiin immoo ni fayyisaa jedhu abbootiin. Amma kitaaba qulqulluu irratti shakkitoota yoo fudhanne icciitii isaan beekan. Fakkeenyaaf Kiristoos nuuf kadhataa jiru. Kitaaba isaaniirra malee garuu kitaaba keenyarra hin jiru. Kitaabuma isaaniirra iyyuu Kiristoos nuuf kadhata kan jedhu jira. 66 jechaadha. Icciitiidhuma kan nuuf kadhataa kanallee sun beekin maal akka ta'ellee sun beekin Kiristoos nuuf kadhataa jedhanii akka ergamaa tokkotti ilaalaa jiru. Akkuma kanaati jechaadha. Hiika wangeela sunillee beekuu qaba. Faaruun kun maal akka ta'e. Kanaafiyyuu isaanii faarfataa faarfattuu ta'uun kun ittiin hin jiraanne taanaan yookaan immoo manni amantaa keenya isaan hin deeggarre taanaan isaan hin beekne taanaan gatii hin qabu jechuudha. Egaa gama biraatiin baay'ee gaariidha. Mana amantaa keessatti egaa faarfattaadha faarfattuudha jedhanii maqaa qofaan beekamu qofa osoo hin ta'in tagbaariidhaan yookiin hojiidhaan mul'isuun ta'anii argamuudha. Inni guddaan kan nurraa barbaachisu. Gama biraatiin yoo ilaalle fakkeenyaaf namoonni amma dubbachaa jiru kun faaruu baasanii biyya alaatti faarfattuudha jedhamu feesbuukidhaan miidiyaa garaagaraatiin sooshaal miidiyaadhaan inni labsamu suuraan isaanii onlaayinii irratti darba. Gaafa biyyatti galan garuu as buuteen isaanii baay'een isaanii kan dhabamu. Sirriidha. Mana amantaallee kan hin yaaddanne jiru. Ani irra caalaan baay'een ajaa'ibu asumaanii. Egaan dubbii kaasti jedhu miire. Dubbii gaarii kaasti. Akkuma ati jettee karaa yuutuubii koo jechaadha. Karaa sanbeetuubii viidiyoo tokko hojjedheen ture jechaadha. Keessattuu shamarreen biyya alaa jiran kan. Amma haala ittiin hojjetanii yeroo keessattuu immoo hojjetanii dhufanii harka qullaatti kan hafan jiru. Ji'atti ji'a lamatti jechaadha. Haala kanaan wal qabsiisee. Kana malee immoo jechaadha. Achi ta'anii waldaa irratti isaan malee kan tajaajilu, kan faarfatu, kan maali jedhu hin jiru jechaadha. Sirriitti tajaajilu. As gaafa dhufan immoo manuma amantaallee garagaranii kan ilaalletu jira jechaadha. Mukaan faarfannaadhaan miti. Sababbiin isaa bakka achitti manni amantaa akkasiidha. Waldaa irratti bakka isaan maalis hin jedhu waldaa akka mana amantaatti ilaalu sirriitti tajaajilu. Garuu biyya keessa yeroo dhufan duubatti deemu jechaadha. Hunda isaaniis ta'uu baatu garuu irra caalatti akkasiidha. Bakka amma ji'a lama ji'a tokkotti isaan kan caalu hin jiru. Isaani bakka wanti hundiyyuu. Kanaafiyyuu akkasillee ta'uu hin qabu sii galee. Warri faarfatan kun kaa homtuu isaan hin beeku. Manni amantaallee isaan hin beeku. Manumti amantaa isaanii isaan duritti kiristinnaa ka'anillee isaan hin beektu. Maaliif achitti hin tajaajilu. Kan warri tajaajilan sirriidha beekamuu danda'u. Isaan kun immoo warri hin tajaajille immoo jalqaba tajaajilteettaa barattoota dilbataa baratteettaa gaaffaani. Kabaroo beektaa hin jiraan. Maaliif kabaroo yoo beekte riitimii eeggachaa. Kanaaf hin baranne erga biyya alaa deemeeti waa'ee amantaa koo kanan baree. Ergaa achitti baree gara biyyatti yeroo dhufu homtuu san beeku abdii kutaa qorumsa tajaajila keessa jiru hin beeku. Qorumsatti dhufu arrabsamuun jira, lolamuun jira, ari'atamuun jira. Kana darbuu hin danda'u. Faarfatee illee amantaa isaa jijjiiruu danda'a. Kanaafiyyuu kanarraa of eeguu qabna.
jedhaan. Baay'ee gaariidha. Waan akkanaa gaarii miti. Osoo hin hubatin waan tokko keessa seenuun baay'ee ulfaataadha. Sirriitti hubachuu qabna. Amantaan keenya immoo numaatu sirriitti amantaa cimanii qabachuu qabanidha. Qormaanni keessa jira, arrabsamuun jira, jibbamuun jira, maqaa baduun jira. Amantaa kana keessatti jechuudha. Kana hunda obsaan danda'anii darbuudhaan malee waan hundaa hubannoodhaan deemuudhaan malee giffiitii namaatiin namni waan akkas jedheef walaloo qofti waan namaaf dhufeef zeemaan qofti waan namaaf dhufeef faarfannaa hojjechuun baay'ee haasaa nama kaffalchiisuu danda'a. Namoonni baay'een aarsaa kaffalanii qarshii isaaniillee liqeeffatanii gara faarfannaatti galanii har'a bakka isaan jiran kan hin beekamne amantaa isaanii kan jijjiiran qorumsa hedduu keessa darbuu dadhabanii kan kufan baay'een isaanii waan jiraniif egaa kana jalaa ooluudhaaf sirriitti xiyyeeffannoo guddaa barbaachisa. Egaa dhugumatti yaada gaariidha kan isin nu kaasaa jirtani. Mee yaada tokko gaaffii tokkoon isin gaafadha. Innis maali faarfataa naatiin taaddisoota eera jedhanii turaniiru jedhamee yeroo darbetti haasa'amaa ture. Mee dhimma kanarratti maal jettu miti? Gaaffii gaariidha. Odeeffamee ture waan kun sirriitti odeeffamee ture. Keessattuu karaa namni dhaladhe kana keessa karaa Amboo kana Shawaa Lixaadhuma kana keessa sirriitti odeeffamee ture jechaadha. Akkam seete wanti isaa egaa jalqabumayyuu ati waan gaarii yeroo qabattee kaate tajaajilaaf yeroo hidhattee kaate qormaanni gufuunsi jala baay'ate jechaadha. Nu miti Kiristoos illee yeroo soomaa fi sagada jalqabee gadaama Qorontos keessatti illee yeroo kadhatetti seexan isa qoreera. Naaf sagadillee jedheenidha seexanni. Yoo naaf sagadde kana siifan kenna deema. Kiristoosiin duuka buutonni rakkina hedduu keessa darbaniiru. Ani akkas jedhamuu kootti gonkumaa naarre dasna jedhe natti tole. Sababbiin isaa Waaqayyo na wajjin jira jechaadha. Maaliif qorumsa naaf fideera. Abboonni keenya gadaamii keessa jiraatan bakka yoo qormaanni illee isaaniitti dhabame yoo hirriba gaarii illee rafanii yoo bulan hin bo'u ganamaan ka'anii Waaqayyo na faana hin jiru. Akkamitti nan qorree? Boofni illee akkamitti dhufee nan rakkisne? Bineensi akkamitti natti hin iyyine? Hirriba akkamitti abjuun taane akkamitti osoo hin argin nan bula? Amma jedhanitti ga'u jechaadha. Sababbiin isaa qorumsi bu'uura gara jireenyatti dabartu. Qorumsa jechaan kan ittiin jireenya argattu, kan ittiin ifatti, kan ittiin tulluu guddaatti baatudha jechaadha. Egaa haa ta'uutii ani waan koo keessaa jechaadha yeroo hundaa kaayyoon ani qabu jechaadha tajaajila irratti keessattuu mana amantaa baadiyyaa irratti si gale. Sababni isaas maal seete akkuma jalqabade namni afaan beekuun dubbachuu qaba, barachuu qaba, faarfachuu qaba. Sababoon jedhee qofa waan biraa miti. Afaan isaatiin amma fakkeenyaaf maal siin jedhure amantaa keessattuu amantaa Pirootistaantii siin fudhu. Amantaan Pirootistaantii irra baadiyyaa keessatti sirriitti kan amantaa keenya dhuunfataa jiru sababa maal ta'eef beektaa? Inni tokko dhufee Yesuus Geetaanoo siin jedha ati afaan biraan beektaa, afaan Amaariffaan beektaa. Maal jechuudha attaa? Na arrabsee jechuu ni dandeessa. Amaariffaan beektu qaba. Ingiliffaan dhufee gaaddis Lord osoo siin jedhe maal hin beektu waan ta'eef waan biraa siin jedhe ta'a. Kanaafiyyuu isaanoo maal godhanii afaan kanatti fayyadamanii Yesuus gooftaadha. Gooftaan maal yeroo siin jedhu gooftaadha si fayyisaa. Isadha jireenyi siin jedhee si gottotee deema. Gaaddis Lord isa siin jedhu Yesuus Geetaan osoo siin jedhu hin dhageessoti gurri kee duudaadha isa biratti. Maaltu achi na caqacaqsiise jettee eessa deemta? Fayyisaadha bakka siin jedhu sun deemta. Waan isaan beektu waan ta'eef addaraashatti si naqu. Haa ta'uutii yoo afaan keetiin immoo dubroon Maariyaam maal akka taate, Kiristoos maal akka ta'e, isa cal jedhanii afaaniin dubbatan osoo hin taane laphee keetiin sirriitti hubattee waaqa waaqotaa ta'uusaa, gooftaa gooftotaa ta'uusaa, dubroon Maariyaam qulqulleettiin haadha Kiristoos isa nu fayyisee ta'uushee ergamoonni akka nu gargaaran seera mana amantaa keenyaatiin yoo barte amantaa keetiin cimtee dhaabbatta. Kanaafuu warroonni baadiyyaarra jiran kanan beekan barachuu qabuun jedha. Kana keessatti immoo kan na taasisee dhugaa dubbachuuf nan dubbadha. Ani maqaa isaanis balleessuuf miti. Waldaan kun waldaa sirriitti
hojjetus ammuma hojjetu immoo kan balleessudha. Manneen amantaa keessaa namoota hedduullee kan yaasidha jedheen kanan wanni jedhanii jechaadha. Isaanidha keessattuu maqaa koo kana kan kaasan jechaadha. Waldaan maqaa mana amantaatiin jiru jira jechaadha. Biyyuma keenya keessa waldaan kun tajaajila bal'aa qaba. Biyya alaas biyya keessattis kan qabudha jechaadha. Waldaan kun waldaa kanaan jechaadha irra caalayyuu maqaan keenya kan ka'e isaan tajaajila akkanaa kana hin barbaadanii natti fakkaate. Kanaaf maqaa keenya kana balleessanii jechaadha. Haa ta'uti bakka nuti tajaajilaaf baadiyyaa deemnutti irratti illee jechaadha. Namoonni nu beekan nu beeku. Bakka amma gara sabakaa gubaa'ee dabrii kootti illee nama kan ergan jiru dhufanii akkas godhaniiru. Maaliif dhufanii nu barsiisu? Sababni isaanitti dhufan maalidha? Yeroo jedhan illee jiru jecha. Kanaafiyyuu keessattuu bulchaa mana amantaa keenyaa Maggaabii Sannaa Qomoos Abbaa Gabramadiin jedhamu isaanidha. Keessattuu bakka guddaa kan qabu as ga'u kootiif tajaajila irratti otoo wallaalummaa koo beekumsa dhabuu koo osoo hin hubatiin sirriitti waltajjii guddaa naa kennanii kan asiin nagaan isaanidha. Nuti kan beeknu tajaajila mana amantaa tajaajiltoota mana amantaa keenyaa ta'uu isaaniiti malee rakkina biraa akka qaban hin beeknuti jedhaniiti jechaadha kan isaan deebisan waan beekaniif tajaajila irratti nuti wantoota nuti dabarsine jechaadha. Kanaaf odeeffamee darbe bakka kunis ni darbe yaa waaqayyoof galannaa ta'u kaayyoon seexanaa mana isaatii na baasudha ture garuu milkoomnee fi kana malee aansi ajaa'ibummoo inni Taaddisoo siin jedhu kun hiikuma Taaddisoo illee hin beeku sii galee Taaddisoo maal akka ta'e nama hin beekneef Taaddisoo siin jedha. Jalqaba Taaddisoo maal akka ta'e haa baran. Ani barnoota isaas baradhee argeera. Barnoota Taaddisoo sun beekin barnootuma sirrii dhalanii koorsii mana amantaatti hidhanii nuu kennanii dhumarra yeroo beeknu garuu nuti akka sirrii hin taane bira geenye warroota dogongoran illee yeroo itti deebisnetu jira jechaadha. Kanaaf waaqayyoof haa galatu ani mana isaatiin baanee mana isaatiis hin bahu ganaa addunyaa mana isaatii baatillee gara mana isaatti waaqayyo wajjin ni deebisna akka fedha isaattiin jedha. Diinni ni odeessaa nuti garuu jirra jechuun barbaada. Baay'ee gaariidha. Egaa sababa afaan keenya sabni keenya baratu tajaajilli mana amantaa baadiyyaa afaan isaatiin haa baratu afaan isaatiin haa beeku sababan jedheef qofa kan isaan irratti ka'anii warreen akkana jedhan immoo Taaddisoodha warreen naan jedhan illee hiika Taaddisoo warra hin beekne maalummaa isaanii iccitii isaanii warra baratanii hin beeknedha kan akkas naan jedhee maqaa kiyya balleessaa jiru. Ani immoo mana amantaa keessan jira Durboo Maariyaamiin tajaajilaa jiraadha kan jechaa jirta. Sirriidha. Durboo Maariyaam ganee namni jiraatu hin jiru maaliif? Isheedhaan fayyina kan nuti arganne Durboo Maariyaam immoo nama beekuuf Durboo Maariyaam bakka maal jedhee ibsuu hin danda'u. Nama sirriitti laphee isaa keessatti qabateef Durboo Maariyaam kabaja guddaadha. Ulfina mana keenyaati. Beektuu icciitii gola keenyaati jechaadha. Durboo Maariyaam kabajni ulfinni isheedhaaf haa ta'u. Tole baay'ee gaariidha. Mee dhumarratti ergaan ati dabarsitu hordoftoota chaayinaalii keenyaatiin isaa ta'u keessumattuu warreen ala jiran chaayinaalii kana hordofaa jiraniif ergaan ati dhumarratti dabarsituuf mee maali? Egaa gaariidha. Ergaan ani dabarsu hundumti keenya iyyuu amantaa keenyatti akka cimnudha jechaadha. Kana malee immoo yeroo hunda nan dubbadhaanii har'a malee buru jiraachuu keenya hin beeknu. Jireenya har'a jiraannu keessatti waan gaarii hojjechuu qabna. Maqaa gaarii amma fakkeenyaaf karaan bahee fi maqaan bahee hin deebi'u jedha Oromoo yoo ammaa. Irra caalatti nuti hojii gaariidhaaf malee maqaa gaariidhaaf illee fiiguu hin qabnu. Maqaan hinaaf hojii keenya kan laallamu jechaadha. Waan gaarii hojjechuu qabna, wal bukkii dhaabbachuu qabna, wal deeggaruu qabna, wal gaafachuu qabna. Rakkinni koo rakkina kee ta'uu qaba. Haala hin taane keessa illee teenyee wal hubachuu qabna malee maqaa keenya haala hin taane wal faallessuu miti jechaadha. Tajaajila irratti gufuu walitti ta'uu miti jechaadha. Obboleessa obboleettii koo kun kanadha inni wal bira darbuu qabna. Kana malee kirrii uffanne kanarratti qoosuu hin qabnu jechaadha. Fannoo kanarratti qoosuu hin qabnu. Kana yoo hin jedhu amantaa keenyatti cimnee dhaabbachuu qabna. Akkuma sila jedhe namaaf jennee amantaa keenya jijjiiruu hin qabnu. Dhiiga Kiristoosii kan nuti yaaddannu fannoo kana yeroo uffannu. Kanaaf sirriitti cimnee dhaabbachuu qabna. Warroonni biyya alaas biyya keessaa jirtan warroonni yuutuubii kana hordofaa jirtan hundumti keenya iyyuu amantaa keenyaan cimnee dhaabbachuu qabna. Biyya keenya Itoophiyaadhaaf kadhachuu qabna. Yeroo kadhannaa keenya keessatti abboota keenya tajaajiltoota mana amantaa keenyaatiif illee kadhachuu qabnan jedha. Walumaa galatti Waaqayyo
biyya keenyas nagaa nuuf taasisee nuunis nu eegee warra biyya alaa jiranis gara biyya isaaniitti galchee amantaan keenya Ortodoksii Tawaahidoos bilisummaa isheetiin akkuma durii kaastee as geesse hundu amantaa isaatti cimee nageenya argannee biyyi keenyas tasgabbooftee tokkummaa argattee nagaa akka argannudha jechaadha ergaan koo yeroo hundaa. Tole guddaa galatoomii kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaayinaalii dhangaa lubbuu egaatii hanga ammaatti turtii isin wajjin taasifne irratti barnoota guddaa akka argattan egaatii abdii guddaa qabna. Egaatii turtii hanga kanaatti kan waliin taasisne faarfataa obboleessa keenya faarfataa naatii yookiin immoo Akililuu Awulaachooti kan isaan jedhamani. Kanaafiyyuu isaanis saambeetuu birratti barnoota guddaadha kan isaan barsiisaa jiran faarfannaawwan ortodoksii kan ta'an yeroo ammaa kana gadhiisuudhaan sagalee waaqayyoo addunyaatti kan isaan beeksisaa jirani. Chaayinaalii isaanii description boxii jalatti linkii isaa isinii fankaa isinis seentanii akka jajjabeessitanii isiniin jechaati. Qophii har'a isinii qopheessine isinii dhiyeessine irraatiin waan guddaa akka hubattan abdii qabna. Egaatii waaqayyoon hunduma keenya faana haa ta'u obboleessa keenya guddaa galatoomii guddaa ulfaadhu siin jenna. Yeroo biraa immoo sagantaa biraatiin walitti deebinee kana caalaa akka waliin barachuu dandeenyu abdii qabna. Warreen maatii taatanii gara chaayinaalii keenyatti haaraa taatanii kan dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'uudhaan sagalee waaqayyoo akka barattan isiniin jenna. Turtii wajjin turre keessatti qopheessee kan isinii dhiyeesse ani barsiisaa Dajanee Gurmeessaati. waan nu wajjin turtanii nu dhaggeeffattaniif galatooma. Waaqayyo isin faana haa ta'u, waaqayyo isin haa eebbisu. Wasbaat Lexaabeer.